Ashama kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa kana booda viidiyoolee barsiisoo ta'an qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Barbaachisummaa walqunnamtii saalaa namni hunduu ni beeka jedheen abdii qaba. Jaalala qabbanaa'e ho'isuuf mana diigame ijaaruuf walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e gahee guddaa qaba. Kana keessaa immoo har'aa faayidaa doogii staayil kan isiniif ibsu ta'a. Subscribe gochuun maatii yoo nuuf taatan barnoota adda addaa nurraa argachuu dandeessu irraa baradhaa. Egaa ka doogii staayil addunyaarra poozishinii dorgomaa hin qabnee fi gammachuu ajaa'ibaa irra kan nama geessudha. Dhiirota birattis hedduu jaalatamaa kan ta'edha. Doogii staayil namoonni hedduun maaliif filatu, maaliif jaallatu jennee yoo kan yaadnu ta'e deebiin isaas salphaadha. G-Spot waan jedhamu jira. Doogii staayil jaalatamaa fi filatamaa kan isa taasisus G-Spot tuquu fi riguu waan danda'uufi. G-Spot jechuun qaama saalaa dubartii keessa inchii 3 ol seenee gara oliitiin gara gubbaatiin kan argamudha. Yeroo walqunnamtii saalaa goonu jaalalli yookiin haadha manaa keenya gammachiisuudhaaf hedduu nu gargaara. Poozishiniin kun yookiin doogii staayil yeroo walqunnamtii goonu gama duubaatiin kan godhamudha. Isheen gajjattee mataa ishee gad-jettee mul'ii isheetiin xiqqoo gad-cabsitee mul'ii kan godhamudha. Doogii staayil kun walqunnamtii karaa kanaan kan goonu yoo ta'e hedduu isii gammachiisuu dandeenya. Maaliif G-Spot kana akka feenetti tuquu fi riguu waan dandeenyuuf akkasumas qaamni saalaa dhiiraa hanga fedhe ol seenuu waan danda'uuf meeshaan qaama saalaa dhiiraa kun xiqqaa ta'us ol seenee bakka fedhe san tuquu waan danda'uuf mul'iin ishee fi mataan ishee waan gajjaruuf gizee san qaamni saalaa dhiiraa kun G-Spot ishee san argatee akka fedhe riguu fi tuquu waan danda'uuf gammachuu ajaa'ibaa reesii ishee geessuu ni danda'a. Kanaafuu doogii staayil filatamaa kan isa godhu tokko kana. Akeekkachiisni asirratti isiniif kennuu barbaada. Yeroo doogii staayil kana goonu humnaan godhuu hin qabnu. Sababbiin isaas qaama saalaa shamarranii irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf suuta godhuu qabna jedhee isiniif dhaama. Gara lammaffaatti isin dabarsa. Poozishinii kana yookaan doogii staayil filatamaa kan isa godhu dhiirri akka fedhetti qaama saalaa dubartii laalaa fi taa'umsa qaama ishee laalaa waan godhuuf fedhii ajaa'ibaa kan hin qabbanoofne dhiira irratti uuma. Shamarra tokko walqunnamtii akkanaa irratti rifeensa ishee qabee akka isii godhu feeti. Shamarri tokko immoo taa'umsa ishee yookaan teessoo ishee dhahaa chappu godha. Akkasitti akka walqunnamtii kana gootu feeti. Kanaafuu kana abbaa manaa kee yookaan jaalallee kee wajjin haasa'uun akka isiin feetutti waan kana godhuudha. Sadaffaan faayidaan doogii staayil walqunnamtii kana irratti shamarraniif dhiirri tokko yeroo qunnamtii kana godhu gara duubaatiin waan ta'uuf akka fedhetti harma ishee shokkumaa harka tokkoon harka bitaatiin immoo qaama saalaa ishee rirriga. Duubaan immoo meeshaan walqunnamtii godhaa fedhii ishee fixachiisuu fi gammachuu ajaa'ibaa keessa isii galchuu waan danda'uuf doogii staayil filatamaa isa taasisa. Afuraffaa fi inni dhumaa shamarran kittaanamaniif faayidaa guddaa qaba. Egaa kan shamarri tokko yeroo kittaanamtu narviin qaama saalaa ishee irra jiru yookiin gama gubbaatiin qinxirii irra jiru waan du'uuf dirqama ishee gammachiisuuf G-Spot kana argachuu qabna. G-Spot argachuuf
doogii staayil filatamaa fi barbaachisaadha. Ishee gammachiisuuf G-Spot kana argachuun dirqama dhiirotaati. Kanaaf daawwattootaa fi kabajamtoota yuutuubii Dr. Obsaa jaalallee keessa wajjin akka shaakaltan gamanumaan isin affeera. Subscribe gochuun faamilii nuuf ta'a. Yoo isinitti tole like gochuun, gaafii qabdan immoo komantiin naaf ibsuu dandeessu. Gaafii keessan irratti deebii qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Ani asumaan fixadheen jira. Fayyaa hin dhabinaa.